Shamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa waaqayyo bakka jirtan kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u jecha har'a viidiyoo birate walitti deebinee jirra. Duraan dursa warri mana kiyyaa faarratata subscribe like gochuu hin dagatinaa. Warroonni kennaa jaalala maatii taatan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Akkasumas warroonni hin taane koottaa kennaa jaalalaatiif maatii ta'a isiniin jedha. Egaa har'a viidiyoo birate walitti deebinee jirra. Isinin jira videoon kee har'a fudhadhee qabadhee isinii dhiyaadhee videoon kee har'a qabadhee isinii dhiyaadhee asumaan videoon har'a qabadhee isinii dhiyaadhee videoon kee yaada xiqqoodha. Yaada xiqqoo yeroo hunda baay'een keenya nu dhibbisuu fi nu gaddisiisu akkasumas miidhamnee atti miidhamuu dandeenya atti gadduu dandeenya qabadhee isinii dhufe. Inna atti miidhamuu dandeenya qabadhee isinii dhufe. Kanaafi innis maalidha namoonni baay'een keenya ofitti amanamummaa hin qabnu jechaadha. Ofitti amanamummaa kana maaltu nu dhowee akka nu of hin jaalanne maaltu nu godhee jireenya kee keessatti gammaddee yookaan gammadaa taatee jiraachuuf maaltu nu barbaachisa kan jedhu isinii fidee dhufe. Jireenya keenya keessatti wanti akka gammannee yookaan gammannee jiraachuuf nu godhu inni tokkoffaan ofitti amanamummaa qabaachuu. Inni tokkoffaan wanta kamiyyuu ta'uu nan danda'a nan godha jettee ofitti amanamummaa yookaan konfidensii mataa keetii qabaachuudha jechuudha. Wanta kamiyyuu hojjechuu dandeecha, wanta kamiyyuu godhuu dandeecha. Akkuma nama tokko atis wanta kamiyyuu yaaduu dandeecha, sammuu qabda, harka qabda, miila qabda, akka nama kamiyyuu godhuu dandeecha. Kanaaf ofitti amanamummaa yoo qabaatte gammadaa taatee jiraachuu. Akkasumas immoo waan qabdurra jechaadha. Waan qabdurra waan dhabdetti gadduu dhiisu. Waan dhabdetti gadduu dhiisu yoo siin jedhu fakkeenya waan qabdu san wanti qabdu waan dhabde san caala. Waan qabdutti gammachuu. Waan qabdutti gammadu si barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni tokko hiriyaan kee kana qabaa, hiriyaan kee konkolaataa qabaa, hiriyaan kee mana iddoo kana qaba jennee yoo kan jennee yaannu kuni yeroo hunda waan hiriyaan keenya godhu san yaanna malee waan jireenya keenya mataa keenyaan akkamitti hojjennee nus akka nama sanii ni jijjiiramuu dandeenya yookaan qabeenya san argatnee akka nama saniitti makiina bitachuu mana bitachuu dandeenya jennee yaaduu hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo hunda waa'uma namaa yoo yaaddu ta'e yeroo hunda waa'uma namaa kan yaaddu ta'e waa'ee hiriyaa keetii kan yaaddu ta'e waa'ee hiriyaa kee biraa guddate kan yaaddu ta'e ati jireenya kee jiraachaa jirtu jireenya nama biraa jiraachaa jirta jechuudha. Karoora kee osoo hin ta'in karoora namaa galmaan kaa jirta jechuudha. Kanaaf maal gochuu nu barbaachisa ree gammachuu keenya yookaan akka gammannee jiraachuudhaaf jireenya gammachuu qabu jiraachuudhaaf ofitti amanamummaa mataa keenya konfidensii mataa keenya wanta kamiyyuu nan danda'a argette ni dandeechudha. Wanta kamiyyuu nan godha argette ni gootadha. Kanaaf of taatee jiraachuu. Akkasumas immoo waan qabdutti gammadu waan qabdutti jira. Fakkeenyaaf maal qaba nama tokko amma keessattuu jechaadha dhugaa rabbii nama qabeenya qabu yoo argan oduusi ta'ee jedhu oduun akka nama sanii ta'e maaliif barbaachisa kun bar innis ilma namaa hojjetee argatee atis hojjettee argachuu dandeecha. Kanaaf aga nama sanii osoo hin ta'e jettee of taatee oduu jiraattee barbaachisaa jechaadha. Kanaaf namoonni tokko baay'inaan of jaalachuu dhugaa rabbii yoo of jaalatte namni ree dabarsee si jaalata jechaadha. Namoonni tokko oduma si waliin haasa'anu oduun akka kee kana ta'e oduun akka kee kanatti kana qabaadde oduun akka kee kana qabaadde garuu namni fakkeenyaaf hiriyaan ta'e yookaan jaalalleen ta'e dhugaa jaalalleen ta'e jechaadha. Jaalalleen ta'e ishii si jaalattu ishiin kara fuulduraaf nan jaaladheettu ati rakkoo waa'ee rakkoo keetii oduu si ta'e oduun akka kee kana ta'e yoo jette namni kuni maaf naan jedhe. Ani namni sun ati inni kun dursa nama jaalachuudha dursa of jaalachuun barbaachisaadha. Yoo of jaalatte namarree deebistee jaalatta ofii keetii iddoo kennu wanti kamiyyuu akkasii gadi ta'e beekuu qabda jechuudha. Wanti kamiyyuu konkolaataan manni wanti kamiyyuu maallaqni kamiyyuu akkasii hin caalletti ilaali situ hojjetee fida malee inni hojjete si gaditti. Kanaaf wanti tokko jechuudha. Akka waan ofii olitti yaadanii makiinaan akka osoo hojjetee si fiduu akka manni no akkasii miti garuu wanta si fiduu sin jira. Kanaaf wanta kamiyyuu akka waan konkolaataa sun hojjetee nu fiduu tokko fakkeenya namni tokko jechaadha. Akkas fakkeechuu osoo hin ta'in wanta kamiyyuu akka hojjettee fidutti fakkeenyaaf
oduusi ta'ee aganamaan jettu sanni maaltu sirraa irrateeti. Jechuun namni tokko qabeenya qabaate nama sana hawwuun qabdu atis hojjettee jijjiiramu. Fakkeenya firiyaan ta'e takka oduusi ta'e yoo jettuun ishii maaltu itti dhaga'ama. Dhugaa inni konfiidensi hin qabu na jaalachuudhaaf na wajjin jiraachuudhaaf ofitti amanamummaa hin qabu. Nama ofitti amanamummaa hin qabne akkamitti gaa'ela isa wajjin dhaabbate jireenya koo guutuu waliin jiraadha jedhee akkamitti yaadetti. Firiyaan ta'e sunu baay'ee sitti gadditi jechaadha yookaan baay'ee si yakkate. Sababni isaa maaliif yoo jette atiin kun konfiidensii mataa keetiin qabdu. Amma yeroo qophaa jirtu yani dandeechee dhaabbachuu hin dandeechuu yaada sammuu keetiin hin bultu of taatee hin jiraattu taanaan immoo yoomiyyuu bakka yaadde gahuu hin dandeechuun jira. Kanaaf of taa'aa jiraadha gammachuu argachuuf immoo wanta dhabdanitti osoo hin ta'in wanta qabdanitti gammadaa. Fakkeenyaaf ija qabaachuu keessanitti miila qabaachuu keessatti qaama keessan guutuu qabaachuu keessanitti gammada. Maaliif yoo jenne fakkeenyaaf jechaan osoo iji kee tokko si baddee osoo miilli kee tokko si badee fakkeenyaaf yeroo ammaa kana keessatti jireenyi waddadee akkamitti akka jiraatamu jireenyi baay'ee tokko qaalii ta'ee akkas ta'e kana ta'e jedhu garuu jireenyi qaalii tokko ta'e jedhee qaalii yoo ta'e rakkoo hin qabu dhugaa rabbi waa'ee jireenyaatii miti osoo fayyaa qabaachuu baatte waa'ee jireenyaa waa'ee qabeenyaa waa'ee jireenya haala jireenyaa haala qabeenyaa si yaaddessa amma waa fayyaa qabduuf jecha waan qaama guutuu qabduuf waan qaamni kee tokko nisaa hirratee hin jirreef waa'ee qabeenyaa asaabda waa'ee jireenyaa asaabda jechuudha. Osoo iji kee tokko nagarre ta'e agartuun kee tokko osoo nagarre ta'e miilli kee tokko osoo socho'an ta'e harki kee tokko osoo socho'an ta'e nama qaama fayyaa yoo argite jechuudha. Namni qaamni fayyaa yoo argite inni hawwitaa jechuudha. Namni akkaataatti deemuun baqa akkaataa waan deemsa isaa akkaataa baqa ilaalcha nama dhaabbata san qaamuma isaa guutuu yaannu jette hawwitaa jechuudha. Qaama isaa guutuu bareedina isaa osoo hin ta'in qaama qabaachuu namoonni tokko bifa waaqayyoon itti kenneefirree ni qaanamu jechuudha. Kana ta'uun dogoggora guddaadha. Maaliif waaqayyo filatee jaalatee sii kenna wanta waaqayyo sii kenne kennaa waaqayyo sii kenne attiin boonuu qabda malee yoomiyyuu attiin gadduu hin qabdanii jechuudha. Attiin boonuu maaliif waan sii kenne tokko kennaa waaqayyo sii kenne yoomiyyuu attiin qaana'uu hin qabu. Akkuma nama siniin jedhe namoonni tokko fakkeenyaaf osoo miila hin qabaanne osoo harka hin qabaanne nuyi waa'ee miilaa keenya isa yaadduufna malee akkaataa algaarra kaanii mana fincaanii deemnu yaadduufna malee akkaataa jireenya akkam ta'e jireenyi qaala'ee jireenyi waddadee shunkurtiin amma nagalee zayitiin amma nagalee jireenya akkana ta'e jennee hin yaadnu. Maaliif gizee fayyaa hin qabne wanti hunduu fakkeenya homaa amma fayyaa qabnu kana homaa nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Garuu osoo guyyaa tokko miidhamtee argamte waan baay'ee sitti dhufuu danda'a waan baay'ee ija kee dura dhufuu danda'a. Kanaaf fayyaa yoo qabaatte qabeenyaaf yaadda malee osoo fayyaa hin qabaanne waa'ee qabeenyaa yaadu. Fakkeenyaaf nama qaama isaa guutuu qabu tokko ati fakkeenyaaf ija tokko osoo hin qabne iji kee tokko miliyoona meeqa nan bita osoo jette bituu hin dandeessu. Kanaaf qabeenya kee kana miliyoona tokkoon nan bita osoo agafee nan bita jette bituu hin dandeessu. Kanaaf wanta dhabdeessanirra wanta qabdu caalaa jecha wanta qabdu qaama kee fayyaa qabaachuuf gammachuu si barbaachisa jecha namoonni baay'een kan ofitti gaddan baqa kan waaqarree waqqasan waaqatan kana na godhe maali kun jechuun barbaachisu maaliif sababa qaba waan ta'e waanis kanaaf qaama keechan guututti qaama qabaachuuf fayyaa qabaachuuf itti gammachuu sin barbaachisa jechaadha. Gammachuun hedduu inni biraa immoo of taatee yoo jiraatte jechuudha. Hiriyaan ta'e konkolaataa bitteef konkolaataan bitaa jechuu osoo hin ta'e hiriyaan ta'e mana gaarii bitteef mana gaarii bitaa jechuu osoo hin ta'e bituu ni dandeenya yaaduu xiqqeessite. Garuu akka mataa kiyyaatti bula akka jireenya mataa kiyyaatti bula yoo jette of taatee yoo jiraatte ni gammada. Ati waa'ee namaa yoo kan yaaddu taate jireenya keetuu hin beektu karoora keetuu hin beektu. Ati yeroo hundaa waa'uma namaa yaadda malee kee manni kee akkaatti bulu ati mataa kee akkaatti bultu yeroo baay'ee namoonni waa'ee namaa dubbatan jechaadha. Waa'ee namaa sooshaal miidiyaa kanarrattis yoo agartan yeroo baay'ee waa'ee namaa yommuu dubbatan namni sun waa'ee ofii akkaatti bulu waa'ee ofii waanuma tokko ofirraa hin beeku jechaadha. Akkaatti jiraatu akkaatti bulu waan tokko ofirraa hin beeku jechaadha. Booddee garuu immoo namni waa'ee namaa dubbatu booddee namnirree waa'ee nama sanii akka dubbatu akka namni waa'ee isaatirree dubbatu nama taasisaa jechaadha. Kanaaf amma namoota baay'ee immoo agartan waan ofii osoo hin beekin waan namaa gadi ba'anii dubbatu. Kanaaf barbaachisaa mootii isiniin jedha.
Kanaaf of taatanii jiraachuudhaaf gammachuu keessan argachuudhaaf jireenya gaarii jiraachuudhaaf of taa'aa jiraadha. Inni biraa immoo keessattuu namoonni tokko of taatanii hin jiraatan nama taatanii bakka ani akkasii na ebiluu akkasii yoo jette ko jireenya kee guutuu waa'uma nama sanii oduu hawwitu hafta malee jireenya kee horachuu hin dandeessu. Kanaaf jireenya mataa keessanii waanuma fe'aa ta'u waan keessan xiqqaa keessan guddaa godhachuu dandeessu. Guddaa namaa osoo hin laalin waanuma keessan waanuma xiqqishu waan guddaa gootanii kara guddifachuutti ni dandeessu. Isiniin jedha kanaaf egaa ofii keessan mataa keessan of jaaladhaa dura osoo nama hin jaalatin dura ofii keessan of jaaladhaa. Ofii keessan iddoo ofii kennaa. Ofii keessan bakka ofii kennaa. Ofii keessan of taa'aa jiraadha. Yoo of taatanii jiraatan kamiyyuu bakka barbaadan ni geessu. Ofii keessanii ofii taa'aa iddoo ofii kennaa of jaaladhaa. Isiniin jedha namaaf osoo namarree akkuma jaalattu kabaju ta'ee dursa ofii keetii iddoo ofii kennee yoo ofii keetii iddoo ofii kennite ofii keetii of jaalatte namni irree dabarsee si jaalataa. Kanaaf ofii keessanii of kabajaa of jaaladhaa iddoo ofii kennaa. Wanta kamiyyuu haa ta'u amma namoonni baay'een ofii keenya dhiisnee namaa yaanna. Ofii keenya dhiisnee namaa yaanna. Namni ati abdattee guyyaa tokko inni akkana naa godha jettee hunduttuu namas ilma namaatis hin abdatin. Ilmi namaa waaqayyo qofa abdadhu malee ilmi namaa guyyaa akka ofii keetii eeddisan tokkoffaa nama sana akka jaalattu haala malee yoo jaalatte nama sana abdattee guyyaa ati rakkattu guyyaa rakkoo kiyya san naa baasetti yoo yaadde guyyaa san olmaa nama san biraa yoo dhabde baay'ee gadditaa jechaadha. Kanaaf namarree ilma namaatirree hin abdatina isiniin jedha. Ofuma keessan mataa keessan fi akkasumas waaqayyo keessan abdii godhadhaa isiniin jedha. Of taa'aa jiraadha. Wanta qabdanitti gammadaadha. Kanaaf namarraa nama taatanii jiraachuun akka bilutti sirbaa morma nama jallisee Oromoon. Kanaaf akkuma mana ofiitti bulu malee akka mana namaatitti hin bulani. Kanaaf of taa'aa jiraadha.